Muitii godhadhaa 500 yoo harkattan dubbattanii duwwa jirtanii harka. Kuni lakkoomsi asirra jiru kan isin lameenuu hin hojjetu. Kan dabrii qabdi dabarte. Diina moo diina na godhatte malee. Fuunaadha. Muit godhadhuu raachee. Maal? Okay. No, ababaadhaan dubbachuu hin danda'an siyaasaabaa 500 dubbachuu danda'an. 500. Kan 500 harkate akka fedhe dubbachuu mirga qaba. Duwwaa jechuun firan qabdan fakkaatanii yoo ilaa dhumatti anka dhumatti duwwaan baatan ni gabbuutanii jechuun mana kanarra. Waan duwwaa jaaladhu ani jiruu kiyyatti. Duwwaa jirtan ammallee. Makki konferan qabnu ati push nu godhime. Muumsi godhadhaa. Raachee dubbachuu danda'a. Muuyitirra jirtaa kaasii dubbadhu raachi. Abdii koo mangistii foonaadha. Ani bari danda'u bar cal jechuu na cinqa bar cal jechuun foonaadha. Asliin yoo kuma harkatee raachuun. Maakinan jeeqiin atuu cal jedhan. Haa akkamiirree taphachiisutti hin jiran yoo asliin kuma harkatee raachuun ni usaa jechuu. Kumatti kennaa ta'uu isaati. Taphaan akkasiree wayi raachuun akkasi taphata maree. Wayi ajaa'iba mucaan maal ta'e. Abdii koo mangistii foonaadha koo garmaamu tol. Nama cinqa cal jechuun garmaamu tola foonaadha koo. Kuma takko yaa Ati abbaa lafaa maaf gurgurta qabiyyeesiif maal tafa. Ati abbaa lafaa maaf gurgurta qabiyyeesiif maal tafa. Dooktarri caljee jira kuma yoo harkatee dubbachuu danda'a. Maa ofii kennituu fi kenniif rakkoo qabu kenniif. Rakkoo qabu si kenni. Raachee 500 qaxxaamuuf deemtaa jechuun maaliif yaani nama wanni jechuun dandeessu mirga kee eeggadhuutii taphadhu koofali. Egaa akka siree taphachiisuun jira mucaa jalaan caliisaa sila. Maal deebiste? Kunoo. Anaa fi kunoon jedhiin Kuma 500 yoo harkate dubbachuu danda'ama moo walqixa yoo kuma harkate illee dubbachuu hin danda'u asliin sababni isaa inni kuma takka harkatee jira. Nun akkaaxaarii wayii natti fakkaachaa jiru. Inni kuma tokko argateera inni kuma tokkoo fi 500 argachuu qabna. Kan koo maaliif akkasitti ittiin himin dura yeroon qaxxaamuuf qabu. Yeroon amma mo'amuuf jiru. Wal fakkaataa jirtan qabxiin keessan wal fakkaataa. Qabxii gudguddaan deemaa jirtan amma qabxii amma asliin bar 0 irra jira bar hanqa 0 irra jiruuf yoo ani dubbatiniif eenyu dubbataaf duba hayi inni dubbatu hin danda'u yoo dubbate qarshii 500 kafalaa mana kana keessatti inde aslii yoo 500 harkate raachuun usuu danda'a. Ammas immoo 8 irratti ture ishii yeroo ani marra'u 8 irra turte miti 8 irra ture ammas. Aye. Atutti beekta sila. Aye. Maali? Okay. Raacheen kuma takka qaba. Daqiiqaan dhumee jira maaki lakkiyar foon haadha qorra wala. 56. Yaa 56. Wayini raachee. Real Jaffa. Asli Jaffa. Ganama kubbaan miilaa akkamii? Saidoo maane jaan igzee seensu akkasuma ree. Asliin kuma torbaan dursaa jira. Wayne maal? Magisti. Asliin kuma torbaan Sodaazim. dursee jira. Raacheen kuma takka irratti hafee jira. Okay amma daqiiqaan dhumatee jira. Lakkaa ofiin deema. Sodaazim. Ammoo dafiitii lakkaa. Dammoo 7,000 na caala 6,000 na caala malee. Jechuun ayyee kuma jaan si dursee yaadu. Tadaa maali natti moo at least xinnoon dhoksitu qoy gargaarsa kee.
Okay. Mangistii koo. Ani nama haqaan falmatu. Raaju ani bargilee Muhammadu callis gaachuu nama seera sabaa haqaan baradhu karaa jiru. hojjetu. Okay, amma lakkaa ofiin deemu. Muyit እና godhata. ተሳሳታ ጅርቲ ሚቲ Laa ilaaha ሰባት illallah. Booda booda. Muyit godhata. tanan እንደንደኙ እንጀተኒ Amma muyit godhadhu. Lakkaa ofiin deema. Reebullee kanarratti ilaal qoonni jale. Lakkaa ofiin deemu muyit godhadhu. Isin lameenuu muyit godhadha. Takka, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sadii, sagal oggu sadii lakkaa. Kudhan jennaan giiftiin takka illee yoo seentellee illee cimaa hin seennee biraachuudhaaf hin lakkaa'amtu. Ammaas barattiin isin hima. Dubbadhe. Yaa haqaan hin deema goota koo raachee. Okay. Sagal takka. Sagal lama. Sagal lama. Sagal sadi. Kudhan jechuuf hin deeme jechuudha. Wanna buusan yoo jiraatan buusaa leenca buusanis. Gartii minaal beekaa fi ammas achi barabbarte akkanaan jenne laareefoo akkanaan turre kudhan dhubatee adabamii jechuudha. Raachuun gangalatu tola. Adabbii barreeffadhaa jalatti walaala riil ijoolleen kiyya naaf roobika barreeffadhaa deeggartoonni kiyya jalatti. ሚሬሰ deeman qoy maatiin koo meerree kan koo ani firan qabu Maatiin qabda. Uummanni si jibbeera. Si jibbeera uummanni. abdii koo ulfaadhu haadho koo galatoominaa jiraadhu qobaa taate mangistii koo foonaadha koo qobaa taate Koomentii barreessa. Weellisii jedhaa jiran. Weellisi. sirba jaalalaa moo sirba qabsoo Yaa baay'ee dubartiinuu goote maarroo itti goote san sirbi. maroo maroo Ulaa kam? Ayyee. yaa'imma dubarriin moote surree qaaraa gittinitti goote Meeqnee biyya miilaa jalaa ulaa bani kootu banna. yaa'imma dubarriin moote surree qaaraa gittinitti goote Sin gargaara. sirbichamu ani sirba qabsoon sirba miti Itu Walaalaa akkasitti koo. yaa'imma dubarriin moote surree qaaraa gittinitti goote fudhika maaloo Addis Ababaa እሺ nan sirba ko geemin jalqabeera እሺ Injaal qabne dura sirbii geessi uummata as naanne. fudhika maaloo yaa'imma dubarriin moote surree qaaraa gittinitti goote fudhika maaloo yaabbaa murti nadheen nu kasastee jaamboo dhugdi fudhika maaloo yaabbaa murti nadheen nu kasastee jaamboo dhugdi fudhika maaloo liqaman bariittiin kenninaa fikirii zarazaree fixa birrii iddiri fudhika liqaman bariittiin kenninaa fikirii zarazaree fixa birrii iddiri fudhika maaloo himmeen manan jirtu miimii malee mataan irran jiru wiigii malee fudhika maaloo immaammaaf abbaa banaa rafani takka turee motora kaasaa okay bakka amma kun goradda. Galatoo miraate. Okay amma la saa lamaa fi daqiiqaa takkaan jira. Daqiiqaa meeqan isin himan? Sa'a lamaaf daqiiqaa jaatti dhufu. Sa'a lamaaf daqiiqaa ja'a. Okay daqiiqaa ja'a jechuudha. Saniifuu push godha. Isaan lameenuu amma lakkoomsi raachiitis kan asliitis hin hojjetu amma. Namni 500 harkate dubbachuu danda'a. Duwwaa irra jira. Raachiinis duwwaa irra jira. Asliin
duwwaa jiran 00 yetim maltanaddarra jiran jechuudha. Namni akka dubbattan namni isaan lameen keessa akka dubbatan barbaadan push godhaafi 00 irra jiran lameenuu duwwaa yoo garuu daqiiqaa jaaguutu duwwarra jiraatanii waan duwwaan jaadhu waan ta'eef gabbuusa isaan lameenuu. Askreemii isan dubbisiisu. Ilaa ammaa namni takka illee 500 kan inni dubbachuu hin dandeenye. Tiriidantii walanii. Siifaa dhufanii sheeritti godhu. Okay. 00 irra jiranii. Duwwa bishaan muyit godhi bishaan dhuguu jirta muyit godhi sagalee wanni haayilaandii dhaga'u jirra. Garmaamu tola hiika foonaa raachuu tiriidantii walanii ummanni walanii meerre qoy. Aye. Amma 500 harkatee jira raachiin dubbatu danda'a. Garmaamu tola hiikaa ko. Dooktarri duwwarra jira jechuudha. Maaf akkasitti uummata kakaasta qoy uummatatti uummata maafi nalatti xalaata ko. Inni harkatee illee ati duwwarra jiraatte duwwarra jiranumaan jaabar an duwwaan hin dubbadda. Kan koyoom jette kan koyoom jette. Yoom duwwarra jiraattee beetara ati amma harkattee kun reefus harkattee ammas harkattee. Inni reefu tana akkamittan duwwaaratti jiraadheen. Tiriidantii Oromoo miti akkamittan duwwaaratti. Edda fi dubbaddu amma sitti dhufaniititi. Anquma siiba namti tanaaf fidda fi haasa'e. Oromoo push godhi maalo yoo ta'u baate inni tiriidantii walaneen ta'a foonaadha. Hiikaa ko mangisti foonaadha ko garmaamu tola. Naa jiraadha. Asli yoo kuma harkatee raachuun usuu danda'a. Yoo ta'u baate amma yoo moome inni tiriidantii walaneen ta'a ofiishaalii. Uummanni walanee amma sirriitti naqeera. Ifaraadha maal taate haadhoko maalan balleesse haadhoko maalidha. Aratu qaxxaami 500. Dafi manaaf 500 ol darbii raati. Mangisti ko. Kan koos yoo tokko manuma tokkotti galamiti moo. 500 qaxxaami gaa asliinis ni qaxxaami. Daftee muut godhachuu dandeessa. Qaxxaami amma 500 ol darbii. Riil ko. Goota ko. Gadhee afaan irraa qabdee bar. Zim. Gootee bariku. Bar zim gadi gootee bar. Raachuu ko. Tasfaan qabdu bakka ati. ምንም ተስፋ የለም። ራቹን ገንጋላቱ ዲሲ በቃ ለደበሚኒ ኦኬ አየ ዲሲ በቃ ታይ ዲሲ በቃ ተንማ ዲበሻኒ ሳይነርጊቱ ማይ ልብ የልብ ቅርጽን ሲከና አየ አረባ ተንማ ዲበሻኒ ዲጅርቲ በር ዶራ ሂካኮ መንግስቲ ዱባቹ እንደንደውና አመስ አደበሜ አመስ አደበሜ ወላይ ሲዲሲ አየ ሲዲሲ በቃ አመለ ስላ ማዱ ወጣቲ ማዚ አንቀላቀላ ሲዲሲ አመኩ ነው አመለ ስላ ኩማ ለማንዱ ወጣት ወዳር እንጅሩ ካፋሪን ሂደታዙ ያ ራች ዱቢሱ ጅራቱ በጭ ati bargaafuma warra sodaatan qalaqaltee dhufti salphatte tiriidantii walane min anqalaqale kiski ay riifko mangistii nama raachee dhaqqabaani ammallee adabamuu deemaa dhaqqaba ay raachu akkatti soddaa ni amma kan soddaan adabamu raachuu lakkaati gisee geema waliin taphannu taaftaabiin namoota jechuudha jirtu barfiran qabdu
Tapha tokko nama hunda dhabde kan yeroo dhibba namoota taaptaafi maraatoonni keekaidhaa sun gas irratti hin fayyadu bar warri taaptaafi sun aysara mikoo zila. Amma raachuun ammallee adabamuu deema. Tara Mo'aako. takka adabamee jira. Tara takka irra dabarree fi tara takka immoo amma adabamuu deema. Saniifuu dhaqqaba. In ajjeera. Fardeen akkanatti sii dubbadha. Naan dubbattu jetta malee. Dubbadhu faadha koo dubbataa fi oolu dubbataa fi bulu. Isin lamaan warratti isin adabaa yoo barbaachisaa ta'e. Haay! Raachi Isin lamaan warratti isin adaba. gangalatu deema. Atillee viidiyoo bantee wajjin gangalatta. Maaliif gurbaa dadhabaa kana jaalatte? Raachuu nama mo'atamnaan maki atillee waliin viidiyoo bantee gangalatta. Isin lamaanuu gangalattan. Daqiiqaan itti dhumee lakkoofne. Dhume an raanfadhe laan. Okay. Lakkaa'uuf saddeetii wajji Ijoollee jira. deegaa Daqiiqaa laman itti isinii dee'u osoo hin beekin raanfadhe jechuudha. Amma ni lakkaa'a. Guys, lakkaa'uuf hin deema. Qophiidha miti. Okay. Takka lama. Moha. Riiloo. Raacheen adabamuu deema. Gangalatu deema jara keenya. Raachuun tiriidantiin Oromoo jechuudha. Okay, waa hundaafuu. Takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet. Okay, sadii oggu sadiin ja'ama. Sagal oggu sadii. Sagal takka sagal lama homaa hin jiru. Sagal lama homaa hin jiru. Sagal sadii. Amma 10 jennaan dhumattee wanna takka yoo galteellee hin lakkaa'amtu laal walii haa gallu. 10 jechuuf hin deema 10 dhumatee adabii nama. Maki atillee viidiyoo banii isin lamaanuu gangaladha. Haay mee gabbu'aa mana kiyyarraa dafaa gabbu'aa. Mee manuma kiyyarraa gabbu'aa tur jaalti. Hindi numaa sagalee xiyyaa akkanumatti kophaa kiyya iyyee isin taphachiisaa jira. Numaa gadi gabbu'aa mana kiyyarraa hirriba dhabee gabbu'aa. Raajuutu akka raajuu makee wajjin gangalachuu jedhame raaju. Yoo ta'e immoo lumaani. Yoo ta'e immoo lumaani. No, kophaa isaa adabamu hayi. Lamaan isin lamaan keessanuu gangaladha. Gangaladha. Deemi goota Sadii waa naas kumalee marati. Sadii natti. deem. Adabbii tokkoffaa. Ati maankaadhaan goota. Yes jedhaa jiru ijoolleen. Akka makiin si waliin gangalattu fedhaa jira uummanni kee raachuu argite. Sirrii gootee ati abbaa ol qixxee jiraan jedha. Akkasitti si gargaartee haa gangalattu jettati. Qilleeti. Hin feetu ati akka isin gangalattu. Hin fedhu. Rakkoo qabu. Mataan dhaabadhu. Tokko. Lammaffaa filtarii kaan. Filitariin hin danda'amu bargasti irratti. Hin danda'amu goota ko. Eenyu shawwaduu barbaada. Gattu Gasti irratti filitariin hin danda'ama. Maal isa jedhu tuqee? Garana Gasti tu. irratti. Galchee si garsiisa laa. Ati faaraa baroomaan beeytu. Waliin La. goona jedhee. Asti. Eessarraan tuqta? Bayyesuus maasii maal fakkaata? Araachi siqsii fuula kee. Hin beeku jettu. Araachi siqsii as dibas gaabeera. Hayi maaltu maal ta'e? Adaba eenyutu adabamu jira sa? Eessarraan jijjiirasli.